haye akkam jirtan maal jirraamti dhiyaadha mee arrantana waa sadii irraa dubbanna waa'ee sadii waa'ee labsii qeerroon baafte takka fi waa'ee ajandaan lammaffaa warra amma hidhatti guuramaa jiru sadaffaa waa'ee jaarsummaarra haasofnaa jechuudha warra hidhaa kana keessa waa hedduutu xu'inaa maraatu abiyyillee ni xu'inaa ajandaa sadeen kana dabruu dura waan takka waan isin yaadachiisu jira wanni isin yaadachiisu yoo jiraate gargaarsa maatii Haacaaluu Hundeessaatiif godhamaa jiru please irratti hirmaadha karaa waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin qophaa'ee jira GoFundMe anillee linkii san share godheen jira hadaraa dafaa irratti hirmaadha maatii Haacaaluu silaanii nun deebi'u seenaan isaa barabaraan nu jiraata garuu gargaarsa isaa namu irratti hirmaannu isin ja'a khabira OMN'nis akkasumatti gargaarsi OMN'nis erga kalee guyyaa lama songuutiin doolaara Ameerikaa 262 guutee jira haa irra jabaannu haa irratti hirmaannu arraantan OMN yeroo kam caalaa yeroon inni humna keenyaa fi gargaarsa fedhu keessa jira jechuudha kana jechuun maal jechuudha gaazexeessitoota hedduu qabnaa stuudiyoo bakka adda addaa irraa qabnaa warreen gaazexeessitoota hidhaman kana maatii isaanii gargaaruu qabnaa karaa adda addaatiin dur caalaa akka miidiyaan kun hin dadhabnetti waan gargaaruu qabnuuf wanni hagammaa goota waan xiqqaadha jechuuf osoo hin taane waan gaariidha waan guddaa dalaydan irra jabaadha irra dalagaa jenna amma waan hin jarjara qabuufin asiin seene yeroo biraallee karaa miidiyaatiin saatalaayitiin namoonni akka dhaamsa keenya dhagahan nutillee karaa gadaa niwsiitiin karaa miidiyaa sanillee gurguddisuuf babal'isuuf achiinis ni dhufna BBS yookaan gadaa niwsiitiin karaa adda addaatiin seenne dhaamsa keenya dabarsuu feenaa jechuudha so warreen hirmaattanii jirtan warreen arjoomtanii jirtan fayyaa argadha rabbiin bakka irraa baaftan isin haa guutu immoo qabsoon keenyatti fufaa ammaan booda hirribni jiru qabsoon teenya cimtee itti fufte jechuudha so kanaafuu maatii Haacaaluu akkan daganne irratti hirmaadha deeggara isin gargaarsa kana irratti hirmaadha isin joon barbaada OMN illee warreen kanniin haga amma nama 3237 OMN kumaache Haacaaluuf immoo 694 gahaa miti please haa dafnee oowwituu tanatti bira haa dhaabbannu isin ja'a so gama ajandaa keenya dabarrechu ajandaan keenya guyyaa sadii booda qoqqobbii jira biyya bilbilaa nama hunda namu waan barbaachisu arrarraa eegalee guyyaan sadeen kana keessatti abbaan midhaan bitachuu fedhu abbaan bishaan bitachuu fedhu waan adda addaa haa qopheeffatu jechuudha waan adda addaa haa qopheeffatu qoqqobbiin eegaluuf deema qeerroon labsii baaftee jirti labsii dinniinaa baaftee jirti jechuudha so kanaafuu adara namu bilbilaati namu guyyaa sadii booda konkolaataan tokkon sossoohu manni daddalaa tokkon banamu walitti dhaabame arramaal guyyaa Wednesday Thursday Friday guyyaa Friday yookaan sabtii irraa eegalee jechuudha guyyaa sadii booda ni eegalee jechuudha qoqqobbiin so kanaafuu ammarraa namu akka itti qophaa'u itti dhaama kanaaf qeerroon haga nuti hoggantoonni keenya mana hidhaarraa nu bahanitti haga hoggantoonni keenya guututti ilmaan Oromoo guutuun mana hidhaarraa haga bahanitti yakka takka malee warri hidhame qabsoon keenya tarsiimoo adda addaatiin itti fufaa ja'anii baasanii jirtan argaa jirtan jechuudha so amma qabsoon guyyaa sadii booda duulli gabaa lagannaatii fi duulli karaa cufuu waa hundi itti fufuuf deemaa jechuudha so kanaaf tooftaan deemamaa jira here is the link for Haacaaluu yeah thank you Dasuu Tafarraa linki anillee share godheen jira Dasuu Tafarraa illee linki isaa share isini godhee jira kamaatii Haacaaluu kana please jabaadha haa bira dhaabbannu oowwitutti ammantan we need to support him we need to siif jirra jechuun qabna jechuudha namu bira dhaabbachuu qabna galatoomi Dasuu Tafarraa linki kana waan share godheef so kanaafuu guyyaa sadii booda qoqqobbiin eegaluuf deema kanaaf namu qophaa'uu qaba qeerroon akka gaarii jala murtee dabarsitee jirti jechuudha guyyaa sadiif gabaa lagannaa gaggeeffamu deema Oromiyaan guutuun shaddaa'uun taati warreen sabaaf sablammoota asirra jirtan waan kanarratti nu wajji hirmaadha warreen nu wajji jirtan warreen afaan Oromoo dhageessan yookaan warri afaan biraatiin saahiboota qabdan itti hima hundi arraantana
oromoo wajji dhaabbachuu qaba jechuu yeroo kanatti soo kanaafuu itti mudduun itti shiduun qabsoon finiintee deemaa jirti jechuu kanaaf guyyaa sadii booda waan haga ammaa godhame irratti guyyaan sadii khabiraa dabalamee jira jechuu ka hanga ammaa cufame osoo jiru Itoophiyaan guyyaa erga Haacaaluu Hundeessaa wareegamerraa erga gootawwan keenya Jawaar Mahammadii fi akka Baqqala Garbaatii fi akka Hamzaa Booranaa fa'aa erga hidhamanii Oromoon alaa keessaan tokkummaadhaan osoo dadhabneen jenne ilaa khaleessa xayyaaraan maqaan isaanii dhaamutte jechuudha. Abiyyiin maraachuun isaa itti fuftee jirti jechuudha. Hirriiba dhabee jira. Maraatuun isaa itti fuftee jirti jechuudha. Soo kanaafuu jabaadhaa namu bakka jirtanii bilbila qoqqobbiin guyyaa sadii booda waan gaggeeffamuuf karaa saatalaayitiinis dabree jira, karaa hundaan dabree jira. Namni baajaajii qabdu, namni ayisuuzii qabdu, namni loonchiinaa qabdu, namni enetiree qabdu guyyaa sadeen kana yoo sossoote siitu tarkaanfii fura fudhate. Namni suuqii yookaan dukkaana qabdu yoo bante siitu tarkaanfii fura fudhate jechuudha. Kanaaf guyyaa sadii booda duulli gabaa lagannaatii fi duulli waa hunda ni eegalaa jechuudha. Kana namuu bakka jirtanii dhaama. Bakka jirtanii bilbilaan itti dhaamaatii akka qabeenya keessanii irratti nam takko isin irratti wanni hin jenne maaliif heeraa fi seerri kabajamuu qaba jechuudha. Maaliif tokko ija keenya asin nu jala ajjeesaa qaroo nuti qabnu nu jala hidhaa nuti mootummaa kanaaf wanni ajajamnuuf hin jiru jechuudha. Mootummaa kana jilba isaa caccabsuu qabna, duyda isaa caccabsuu qabna, karaa hundaan mogolee isaa addaan diddiiguu qabna jechuudha. Billita baasuu qabna. Humna diinagdee madda galii isaa cufuu qabna jechuudha. Soo kanaafuu akkasitti qeerroon guyyaa sadiif gootee jirti. Yoo guyyaa sadeen kana erga wanni kun godhame yoo gabbaasuu baate yoo hidharraa nu hiikuu baate nam takka osoo mana hidhatti nafne ammallee tooftaa biraatiin istiraateejiin qophaawaa jira jechuudha. Karaa ittiin qabsoon kun gaggeeffamu karaan dur harka qullaa kararra gabbahan is gone dhumatee jira. Karaan sun cufamee jira. Soo kanaafuu akkasi jabaadha walii dabarsaa. Kaitti aanu warreen hidhamaa jiran amma kalee erga Jawaar Mahammad Abiyoot Kaasaayee maraatee jira. Abiyoot maraatee jira. Maaliif jennaani isaa fi Adaanech Abeebeellee warri dhengadda labsii baasan warra biyya alaa jirtan adabadhaa achitti isin hiisisuu dandeenya maakkalaa qabnaa nuun jaan. Maalni yaadadha beetanii VOA waggaa 3-4 dura afaan Amaaraatiin asii bilbileetti gaafa nama hidhan san tokko karaa naannoo Burraayyuu saniisa motaalaqaa wahiiti poolisa asirraa nama VOA afaan Amaaraa ni yaadadha waan sun gurra keessa na jirti haga ammaa ni yaadadha. ከዚህ ነው የምደውለው ከቪኦኤ እና የሆነ ሰው ታስሯል ተብሏል እንዴት ነው እሱ ለማጣራት ነው እንኳን አሰርን ጄን ለምንድን ነው የምታስሩ ጄና ገና አንተ ራሱ አስራሃለሁ ጄን እኔ እኮ አሜሪካ ነው ያለሁት ጄን ነምቺ ቪኦኤ ሁን ጀናኒ እንኳን አሜሪካ ሰማይ ቤት ብትኖርም እዛ ስር አንተ ስር መጥቼ አስራሃለሁ ጄን ወሪ አከዚ መራቻ ድረስኑ አራንተ ነኩተን ወሪ ሰማይ ቤት ቲን ሲጀለ ዱፌስ ሂድ አጀሱኑ arrantan hinjiru san arrantan Adaanech Abeebeetii fi Abiyoot maraataan kawuccuu keessa maraatee doktorri sadii galgala dawaa itti kannanii dawaa fudhatee hirribni san fudhatu gabbaheeti akaakiltii obaasa halkan keessa hirribni fudhatu namichi maraataadha dawaa maraataatiin jiraata. That's why we say Abiy must go wanni nuti jennuuf kanaaf maraataan nu bulchaa jira nama qabalee takka bulchuu hin dandeenye. Namicha hijaawaatu nu bulchaa jira nama hijaa qabatu. Haasawni inni kalee dubbate keessaa waan fudhadhu keessaa waggaa 30 guutuu ani Oromoof hin qabsaawaa ture nuun jedhe. Arraan tana Oromoon bilisoomeera. Oromoon bilisoomeera waan natti hinaafaniif malee Oromoon bilisummaa argate amma booda wanni nu barbaachisu balaxaguudhaan nuun jedhe. Can you imagine? An dhugaan isin hinja Abiyyiin ani anummaan isin gartan kun osoo Itoophiyaa sana kannani dhugaa rabbi wallahi wa billahi namni tokko waliin ajjeesu kam
tokko walina jeesoo kam ani abiyyi kana caala harka dhibbaa dhibbatti Itoophiyaa bulchuun hin danda'uun jeeni ifirraa abdiin qaba yeroo kanatti se'eda haasawa ganda keessaa haasawa Facebook haasawa ijoolleen daa'ima ijoollee shamarranii nama qabdan amma ijoollee gaafa dubartii nama as keessa jirtan gaafa amata 10 akkam shukshuktaani beeytanii mi bar isiin tun natti hinaaftii bar ani waan rifeensa dheeraa isiirra qabuuf bar isiin tun natti hinaaftii ani bar waan isiirra konkona qabuuf bar isiin tun na hinaaftii bar an xiqqoo isiirra waan bareeduuf isiin tun na hinaaftii what the hell is going on with this guy man akkatti xiqqaanne gartanii mee namni maachuurd ta'e tokko haasawa akkanaa ni haasawa ani bar waanin akkana ta'eef natti hinaaftanii namni ni jaa bar shamarranuma waggaa 10 nutti bar ijoollee shamarran waggaa 10 rifeensa kiyyaa fi kamtu irra bareedaa anaa fi ati kamtu irra bareedaa bar abaluun sun Khadija yookaan Faaxuma yookaan caaltuu yookaan boontuun yookaan whatever maqaa feetan jaa bar isii wanni natti hinaaftu waanin irra bareeduufi you see what kind of Tanaka people are leading this country that's why this country is messing wannummaan Itoophiyaan akkana mees taateefu namichi Tanaka qullaadha wannummaan Dr. Tanaka galgalaa ganama as bahee yaa obboleessa ifitti hinaaf yaa Haaji Butaa hinaaftu obboleessa keetii hinaaftu angoo obboleessa keetii hinaaftu wanni jaa'uun eda isaatu taayyetti jaa taayyeen Tanakatti himaa as baheetu kunnurratti haqqisaa jechuudha arramma waggaa muddama innunu as bahee waan natti hinaaftaniif malee ani waggaa 30 Oromoof qabsaa'ee nun jedhe excuse me waggaa 30 ati Oromoof eessa qabsoote obboleessa kiyya Oromoon insaanaa jaarii sin jette yesillalaa marab dirijjiti jaariiti ma'akkalaawi naguuri sin jette waggaa meeguutu Oromoon Eertiratti basaase ergiiti nadiigi sin jette laal haqni afaan qaban funyaaniin dubbataa jiran ati waggaa umrii ijoollummaarraa erga wayyaanee dabalamte wanni ati godhaa turte Oromoo ajjeesuuf Oromoo ajjeessu immoo wanni nama gaddisiisu wanni irra hamaa dhokottee nugusan ta'a jettee erga dhufte booda hijaa qabachuu keetiin nama hijaa qabatu ta'uu kee wanni itti si beeynu arraan tana sossobdee hoggantoota biyya alaa kanarraa galchitee nama hunda galchitee hunda duydatti galtee hidhaa guurte jechuudha sababa ati nama hijaawaa taateef nama wallaalaa high school hin fixin waan taateef waan hannaan digrii sobaatiin doktorummaa fudhatteef fi sammuun keetiis waan rakkoo qabuuf arraan tan as baatee goota keenya ija duraan fuutee Oromoo hidha fixaa jirte jechuudha mee amma Beetalam hidhuun maaliif barbaachise can anybody tell me why mee amma Beetalam politikanyaadha moo maali isiin amma Beetalam beetiin gaazexeessituudha mee isiin tuni mee wanni isiin hidhamtuuf maali mee namni waa huma sabboonummaa haasa'uu fi namni mootummaa kana mormu hundi mana hidha guuramaa jira isin injaan amma yeroo tanatti erga mana hidha guurama manni hidhaa guutame manni barnootaa banamaa jira qaraatiin arra iskuulli mana hidhaa tahaa jira guuraagaa akka obbo Baqqalaa Garbaa amma dura jedhe nu hidhaa jeemi mee hidhaati nama kana sabboonaan hidha ja'aati Oromoo miliyoonni 50 guutuun sabboonaa tahee jira xiqqaa guddaan ilmi amma lafaa kee illee sabboona Oromiyaa jechaa jira Oromiyaa jechaa jira waan ati alarjikii sitteessan arra abiyyiin joolleen daa'imni Oromiyaa jechaa jirti ati moosiif alarjikiidha namni Oromiyaa maqaa dhawu sibiratti alarjikiidha ati namni sibiratti namu miyyee Itoophiyaa faarsee fi namuma wanni siinjee qofa sibiratti ati namni jaalataman namni kaan nama wallaala sibiratti no khaxaatee jirta abiyoot kanaaf arraan tana mana hidhatti nama guuriiti mee nama afaan isaa cufamu garta wallaalummaa doofummaa keeysan achi teessanii biyya alatti nama hiisibnaa jettan kun baaraga nama garsa baaragaa fi hagam takka akka muddamtan hagam takka akka ofirra fincaawaa jirtan hagam takka waan qabatanii gadhiiftan wallaaltan namatti mul'isaa jechuudha hin dalagu you are gone abiyyi ati guyyaa lakkaawachaa jirta sidhii siitii Mahammad Gadaafi waggaa 40 bulche Saadaam Huseen waggaa 20 way bulche Mangistuu Haayilamaariyaam waggaa 17 bulche
warreen akkasi ititanii diktaatoroonni gurguddaan sanuu ummanni funyaan isaanii harkiseeti reefka isaanii lafarra harkisee jechuudha. Ati ganaa cil ganaa daa'ima amma ganaa daaddee osoo hin deemin guddadhe beekaadha. Bataam chokkolku gobanni jirjirte. You are gone kuttee jirta. Guyyaa qofa lakkaawwachaa jirta guyyaa itti ajjeefamtu yookaan guyyaa itti achirra masaraa sanirraa funyaan kee harkifame akka sareetti ajjeefamtu qofa eeggachaa jirtaati. So kanaafuu guyyaan kee si jala gahee jira. Oromoon ati Oromoon injifattu Abiy. That's why arrantan Oromoon biyya alaarraa diasporaan guututti diplomacy zero si deebiste jechuudha. Zero is a shame on you. Meeqaanyiin kana caale namticha waggaa tokko osoo hin guutin Nobel Peace addunyaan guutuu Washington Post, New York Times, CNN aboo namicha akkana tokko dhufe East Africa kana keessa Abiy jedhamu Nobel Peace fudhate nagee buuse jedhanii si kannanii arramoo biitisaa huno he's a killer jedhanii arras news siin guyyaa guutuu addunyaan guutuu si gabaasaa jirti. Haacaaluu Hundeessaa ajjeefte jedhanii si gabaasaa jiran. San gubbaan diasporaan guutuun hiriira sirra bahee koongiresii biyya ifii jiru hundatti sitti dabarsaa jira jechuudha. Your credit is gone. Kreditii kee Oromoon diaspora kreditii kee diasporaan dhoqqee waliin laayixee jirte jechuudha. Gama ekonomii yoo deebine arraan tana Oromoon hulaa isii yoo si cufachuuf deemti. Waan haga ammaa daameejii kasaara hanga ammaa dhufe irratti ammas guyyaa sadiif Oromoon balbala isii cufachuuf deemti. Mee waraanni maal nyaataayyee? Nyaata if jalaan deema bilcheeffatee moo hulaa namaa dhadhee nyaata fidaa jedhu deema. Yeroo isaan dukkaana banaa ja'an bakka hunda deemanii ummanni bannu eenyu boodee dukkaanni keenya nurraa wanni ta'e eenyutti gaafatamaa jedhanii didaa jiran jechuudha. So kanaafuu Abiy maraatuun ta'e osuma ati akkana maraatuuti kuttaa jechuudha. So kanaaf Oromoon bakka jiru manni hidhaa guutamee jira. Oromoo manni hidhaa guutameeti arra manni qaraatii banamaa jira mana hidhaatiif. Kam hidhee akka gadhiisu hin beeknu. Kana gubbaan qabsoon finiinee itti fufee jira. Qabsoon itti fufa. Qabsoon guyyaa sadii booda duulli gabaa lagannaa aktiif tahaa jechuudha guyyaa sadii booda. Akka amma jirru kanatti osoo hin sochoone itti fufuuf deemaa jechuudha. Jabaadha itti fufna nutis kreditii isaa balleessuu biyya alaa kana itti muddinee qabna jechuudha. Nama maraataadha, nama waa'ee dippiloomaasii hin beekne, nama barnoota hin qabne, nama seenaa hin qabne, nama high school osoo hin baratin middle school irraa doktorummaa fudhateetu arraan tana biyya baxabbaxaa jira jechuudha. Mee ati waggaa 30 odoo Oromoof qabsooyte qabsoon Oromoo gaafiin Oromoon bilisoomeera Oromoon masaraa mootummaa keessa jira waggaa jettu nuti wayi Oromoodha sirnicha buqqaasuu feenaa bara adeero ati ni un qulqullooyne bara Haile Sillaasee eenyu maqaan isaa Haile Sillaaseen ilma eenyuti jedhan ilma Raas Mokonnin Guddinaati jedhan wataadaricha Minilik ka amma dheengatti siidaa isaa daaraa goote qeeroon Harargee inni nu kasilaa ilma Raas Mokonnin kasilaa Oromoo qulqullu jedhaniinu sirna Minilik jabeessee bu'e. Ati immoo san duuba deebistee haakayyoo keetiif kana nutti wanni godhaa jette. Kana gaafa nuti noosiin jechaa jiru. Kanaaf uumaan beeytu. Kanaaf akka daa'ima ijoollee xixiqqootti akka ijoolleen amata 10 ijoolleen dubraa yookaan ijoolleen xixiqqoo amata 10 anaa sirra bareeda anaa rifeensa sirra qaba anaa akkana sirra ja'a bar isiin tun tanaaf natti hamatti jee wal hamatan ijoolleen xixiqqoon isiin tun bar waan inni sirra bareeduuf na hamatti isiin tun bar waan inni rifeensa sirra qabuuf na hamatti indazaas masal koko caawataun natti hinaaftan malee Oromoon bilisoomeera natti hinaaftan malee hayya yoo bilisoomne nuti siidaa nuu dhaabi siin jenne gaafiin Oromoo gaafii siidaa wanni dhaab
Haacaaluu ajjeesanii Finfinnee keessa awwaalamuu dhorkuudha. Gaafiin Oromoo hoggantoota keenya hidhuudha. Gaafiin Oromoo keessa kutanii gaazexeessitoota hidhuudha. Maal na deddeebisa isa kunis? Sinigala. So kanaafuu jara keenya qabsoon teenya finiinteetti fuufti karaa saatalaayitii miidiyaan deemaa jira. Karaa hundaatiin deemaa jira. Qoqqobbiin itti fufa. Abiyyiin guyyaa isaa lakkaawwachaa jira. Qabsoon fincila xumura gabrummaa dhugaa sana amma dhufte jechuudha. Gaafa fincila xumura gabrummaa jedhame san warreen gooftaan keenya ummata keenya jedhee nu sossobee ummata Oromoo qabbaneessi ammaan booda qabbanaa'uun hin jirtu jechuudha. So gama ajandaa kiyya xumurratti hin deebi'a waa'ee jaarsummaa. Jaarsummaan Oromootiyya. Wannummaan Oromoo cabse jaarsummaadha. Nuti jaarsummaa ja'an tanaatu harmas nurraa ciree harkas nurraa muree waa meeqa nu godhe. Koottaa manguddummaa ta'een ja'aniiti harma muraa anoleetiif harka ciraa gaggeessan jechuudha. Calii calanqoo kanarra dhufe jechuudha waa meeqa. Ni Dabra Haayila Sillaaseen dhufa. Mangistuu Hayilamaariyaam dhufa. Yeroo hunda ogaa uummanni Oromoo qabsoo ofiitiif mirga ofii falmachuuf lafaa ka'e jaarsummaan kaatee lafaa. We don't care about jaarsummaa. Jaarsi yookaan manguddummaa wanni ja'an hin dalaytu. Manguddummaan tana booda hin dalaytu. Kun fincila xumura gabrummaati haga dhumatti qabsoon finiini qabde jechuudha. Kana booda manguddummaa waan ja'an nuutu samii dhawee jechuudha. Tokko du'ee tokko nyaatu. Haacaaluun du'ee Jawaar mana hidhaa taa'ee Abiyyii fi Daani'el Kibret achi keessa cooma muratanii wiskiin dhugan. Kanaaf jaarsi yookaan manguddoon qeerroon isinitti himtee jirta dhuma. Jaarsummaa jettanii warri deddeemtan. Warri manguddummaa jettanii deddeemtan adabadhaa of kabaja. Hin barbaannu kana booda. Nuti kabeenu sirnicha kana hiddaan buqaasu. Sirnichi kun akka obboleessi keenya Biraana Masqal irra deddeebi'ee jee sirna kanaa jijjiiramuu qaba sirni Minilik. Haayila Sillaaseen itti dalagatee Mangistuu Hayilamaariyaam itti dalagee Wayyaaneen itti dalagatee amma immoo asii dabre kun ka immoo ilmi isaanii arraan tana moor fooyyeessuuf nurra deemaa jiru kun hiddaan buqqa'uu qabaa jechuudha. Kanaaf jaarsummaan manguddummaan gabrummaadha. We don't care about jaarsummaa after now. Jaarsummaan politikaa keessatti hin jirtu. Wal kabajuu wanni jaan hin jirtu. Siyaasaa keessa nuti jaarsummaa dhageenyellee hin beeynu agarreellee hin beeynu. Siyaasaan siyaasaan hiikamti. Abbaan irreen si garsiifadha ka jedhu irreen firraa darbita jechuudha. Ergasiin ajjeesa. Ija keessirraa ajjeeseetiin si hidha. Mana hidha Jawaar guurtee Baqqala Garbaa guurtee waan nuti silaanii qabna jennu keessa kuttee hunoo kalee Sabaloo Kadiirfaa arra Beeteleemfaa namuma xiqqoo mataa ol qabate hundo hiitanii arra jaarsummaa jettanii qeerroo qabbaneessitanii boru maal godhu deemta warra mana hidhaa jiru. That's why there is no jaarsummaa, there is no manguddummaa ammaan booda. Jaarsummaa fi manguddummaan samii dhaama amma booda. We don't care. Kanaaf Oromoon bakka jirru jaarsummaa ni balaaleeffannaa. Jaarsummaa wanni jaan hin jiru. Jaarsummaa fi manguddummaan kana booda gabrummaa waan taateef jaarsummaa fi manguddummaa samitti dhoynee jira jechuudha. Eenyu ati kaasila ati goote eenyu hiiteeti? Jawaar Maamma cubbuu takka malee cubbuu inni hin qabne namarsan waan mana jeef. Kaa nama ajjeesaan jenne mucaan kun duula miidiyaa irra bansiiftee duula miidiyaa Habashaatiif nafxanyaatiin nurra bansiiftee arra hoggantoota keenya akka jiranii hiitee akka Abdii Raggaasaa fa'aa hiitee kakaafa'oon jenne abaa'oon jenne takka osoo gaazexeessaa kana hin jenne ilmaan Oromoo mana hidha guuree waan silaa waan Oromoo dubbatu hunda mana hidha guurtee jaarsummaan isin na ergitan eenyu arra warra kalee silaa bulchaa Shaashamannee obbo Tamaam fa'aa eenyu maqaan isaa obbo Tamaam Hassan fa'aa hidhan kakalee VOA wajji dubbachaa ture. Kuni hin dalagu ummanni tasgabbaa'uun hin jiru jara keenya. Akaawwii bitatee namni keenya akaawwii san manatti galfatee akaawwii san nyaachaa fedhu haa qallatee bahu malee waan qabsoo tarsiimoo qeerroon baaftuun masakamee deemu qaba. Asirratti dhaamsi dhumaa wanni isinii dabarsu jaarsa kittallee yoo
manguddoo kittillayyoo waa nyaattee waa afaanii guurrattee qeerroo dhaabuu deemtu ammarraan dinni inni maayyii kan namuuf qaba deenii tustaa dhaabbachuu qaban takka lammaffaa nama oromoo tahee isin basaasu isaatti tarkaanfii furra fudhate saba biraa tahee nama isin basa isaatti tarkaanfii sina fudhate sani achi ilmi oromoo sabaaf sablammootaa wajjii miti qabsoon teenya akka Jawaar Mohammad amma dura jechaa ture wanni inni nu gorsaa ture nuti lolli keenya sabaaf sablammoota wajjii miti nuti lolli keenya gaafa qeerroon qabsoo gaggeessu san nuti lolli keenya Tigree wajjii miti je sirni Ihaadig wajji sirna wayyaanee hojjechaa ture arrallee lolli keenya sirna bilxiginnaa sirna nafxanyaa nurra ijaaramuuf deemaa jiru kana malee saba Amaaraa saba Guraagee saba Silxee wajjii miti yookaan saba Hadiyyaa wajjii miti namoonni waan akkanaa itti yaadanii nu cinaan dabranii waan akkanaa warri godhu akka kutaan namni wali buuf wanni godhu akka oromoof sabni biraa wali boo godhu namni miskiin ajjeesu bilxiginnaan amma dura waraana tolfattee gaafa Jawaar dhageessanii gaafa Jawaar manni xiyya marfame jedhais warri adaaman nama fixaa ture warra bilxiginnaa fi warri kaadire izeema jara kana warri nama keenya fixaa ture rasaasaan kaan qawween warri ajjeesaa ture isaan warri charchii keessaa nama tokkosaa ture isaan arrallee qabeenya oromiyaa keessa qabeenya oromoo warri gube jara kana warra bilxiginnaati du'a Hacaaluu wali qabatee warri waan kana seetaaf godhe warri kun hundi wanni deeme waan warri bilxiginnaa godhe malee qeerroon hin gootu qeerroon saba biraanii tiisti malee hin ajjeeftu warreen khasaaraa dila kana fide amma miidiyaadhaan wanni oofamaa jiru waan kana hunda namni godhe warra bilxiginnaati nuti lolli keenya tarsiimummaa sahamnee tooftaadhaan wal dhageenye wal jala deemaati mogolee mootummaa kana muuxannoo waan itti qabnuuf isa kana cabsuudha wanni deemaa fi jiru nuti malee miskiina ollaa keenya miskiintitti biddeena qiccuun ollaa teenyaati miti diinni keenya nuti diinni keenya sirna nafxanyaaf kafadhu oromoo keessa jiraatu kafadhu amaarri keessa jiraatu immoo sirna nafxanyaa nurra jaaraa deemu jiru kana abiyootii fi jala deemtuu isaati jechuu fi kittallayyoota isaati jechuu so kana akkana beynee qabsoon haga xumura gabrummaa deemti malee ammaan booda fincilli kun haga xumura gabrummaa deema haga hoggantoonni keenya guututti nam takka Abdii Raggaasaa irraa eegalee warreen hidhamaa jiran dhibbatti walaa Jawaar guutuun hidhameeti hiikamanii san booda haasoyna malee isin wajji haasoon qabnu kana booda manguddummaa jaarsummaa hin dalagu خنا جتشو سو خنا فو فيار قدا واسدين خنا رأسني مجيتين دفه واي أمانتنا مراتو أبي خيسة جرو خنا ردو بچاتو ري ديبيني واي قياسة دي بودا لبسيك إيرون بافته قياسة دي بودا نامو وانك أبدا نامك أبي فدا قياسة دي بودا كونكولاتان سوچونجرو واني تكواني سوچونجرو أبان سيرك إيرون خنا چابسيه خوده إسات تركان في فرفولتهيچو هيرا في سيرة لبسيك إيرون چابسي أبان چابسي إسات فرفولتهيچو الرأت يو إنشورانسي كباتة باجاجي تقديفته سي تو تركان في فرفولتهيچو سو خنافو لبسينك إيروني خبجما هجيرني أولا قياسة دي بودا يو موتومان ديبسان خننه يو هركان خننه توفتا براتيتو لفجلان قوبا جريچو بلان A بلان B دان جيچو سو خناف وان جارسوما في غندوما جان نامو بكجيرتني بالبلاد تداما خنا جارسوما في غندوما غبروما دا إرغميني لكي أورومو ونيچ أبساتوري أورومو داواني أورومو جيسني جارسوما وان جان خن هندليدو چو جارسوما في غندو منغدومان هندليدو خنا بودا أبيوتين مراتي جرا أبيوتين دوانيسا overdose تهجرا he's getting mad dog مالف جنان هاسو جولي هاسو تلكاشا غند خيسا هاسو يغلي غدي بوينه تينا فني فوانا كنا هاسو يغلي أورومو فين قبساجي وغا سدوم غوتو أورومو أجيسا هيدي أرانتنا من هيدا غدا ببني بكجرو أورومو أجيسا أورومو هيداتي وغا سدوم أورومو بلسوميرا ها هنا أن أورومو دخات خيس جرو تقوانين بريدو فنتي نافتني تقوانين إسنير هايوتيف نتي نافتني أكا جولين تقو أني رفيسا بريدان سلك أبا أني ماريو شمرن ومبر جولي أما لفاخاتو نجرت أما تخوراني تأمن بالشاتين تغنى بالشاتو جرت ها جولين بركان أما جولين شمرني وغا خوراني هاسوني ساني مال بر إسنتون بر أني رفيسي خيسيرن بريدو بر ساني بركان نوني جتي بر قرتني أما جولين تي يفانا كسي أما جولين تكون كذي ولا هاسون وانا كان هاسويت أما جولين تي جولين دبراتي تكون تنجتشو ها أني بر إسيرن بريدا أني بر أكسني جرامي هي وانا كسي قولي بر يسي نما كنا نبول چچو نما
he is not wanna miti bulchuudhaaf gahaa miti dandeettiin qabu gahaan qabu maaliif erga dhufe namichi kun waggaa 30 guutu nutti kijibaas dhufe jechuudha maaliif osoo high school seenini degree kijibaatiin an doktora jee addunyaa sobee nullee sobee ummata oromoo ajjeesaa dhufe as ga'e arraan tana sadarkaa kanarra ga'e jechuudha arra inni waan bulchuu hin dandeenye hijaawa namicha hijaawa namicha guyyaa takka isteejii kanarratti osoo abbaan kun osoo abbaa biddeenaa isaa ta'ellee osoo isa dhaluullee baate haqa itti qaba guddiseemi silaa haadha tiyyaa fi abbaa kiyya je'ee guyyaa takka maqaa isaadha mee nama hijaawaa kana nama hijaawaa kanaatu biyya bulcha namni hijaawaan biyyan bulchu namni nama hijaan qabanne nama ija takkaan nama laalu nama akkanaati namni biyya bulchu namni obsa qabu ka'arra deemee oromoon bilisoomtee jirti waggaa 30 qabsoo keessa ture immoo waan natti hinaaftaniif malee an oromoodha maan hin dhiifne hayyee fayyaa argadhu soo duba erga oromoo taate erga waggaa 30 oromoof qabsooyte gaafa baalee keessatti ummanni oromoo naannoo daangaa oromiyaa keessaa buqqaanii sababa lola abdii illeetiin daasa keessa akkana caakkaa keessa faca'anii jiran san qarshii miliyoona meeqa maggaarajaa baafte san qarshii miliyoona meeqa istaachuu yookaan siidaa baafte san maa miskiina san hin nyaachisin yoo ati dhugumaan qabsaawa oromoo taate yoo ati ka dhugaan qabsaawa oromoo waggaa 30 qabsaawa taate maallaqa achi fixxe san maa miskiinota san hin nyaachisin ati oromoodha you see akkasi yalaa saaxil baatu you don't do shit you don't do nothing wanni ati godhaa turte maallaqni ati argatte oromoo ajjeesisu oromoo cabsu kittillayyoota abbootii garaa hunoo akka kanaa kana faa bitu khammas hangoo kan itti as dhufe kan hunoo amma seene waan akkanaa bittee oromoo ajjeesu oromoo cabsiisu waan qeerroon dhumteef erga nu gubbaan tarkaanfatte booda atuu nafxanyicha guddaa nafxanya nu gurgurate nama atuu nafxanyaa guddaa taatee as garagaltee jechuudha soo kanaaf ati guyyaa lakkaawwachaa jirta abiyyi guyyaa muraasa booda ni kuttaati akkanuma osoo abjuudhaan dhadhaa duyduu osuma akkanatti akaakiltii san ija duru eeggattu ilma oromoo tokko ajjeestee akaakiltii tokko dhaabdaati eenyu sobdaati boo yeroo tana bara yeroo teknooloojiin kuttee bara Itoophiyaan arraan tana sababa awwaanisaa yookaan ambaxxaa jedhaniin awwaanisni midhaan balleesseen koronaa dhufeen fincila sirra ka'een fincilli biyya alaa ka'ati akkasi abdattu san maallaqa bar sharafa guddaa arganna bar diasporaan biyya alaa jiru hagan nu galcha diasporaan maallaqa maal sii galcha kokkeetuu bookeetii si cufaa jira kara hundaan si cuccufamtee jirti yoo ati takka ifannista way Dr. Marara way Professor Marara way jaarsa kan osoo dhageeffanne maal taanaa jira keenya barni dubbatee bar bar Professor Marara dubbatee bar yaa jarana je akkuma opinion tun dhufteen mee angoota na jara kana guututti itti khanninu waliin bulchinaa jeelaan angoota na sheer goonaa jennaan isa okay dhiisii jaanin hayyee gaajee bakka firra dhiisi guyyaa kan maal je namni masaraa mootummaa seene takka ifiif hallayyaa seena takka saba kana fuudhee hallayyaa naqaa je waan Professor Mararaan jehuun itti dhufne arrallee kan dammaqinni jira bar arrallee dammaqinni jira kanaafuu yoo rabbiin jee qoqqobbiin itti fufaa hiriirri cimee itti fufaa kaampeenin gizee ni beeyna ni bana oggaa banee hunda hamataan isaa shaw jee maraatee caw wilii isa maraachine akka gadaafi akka inni takka wuu jee huccuu darbee caw goon ni goonallee oggaa tiwutarii isaa bane Abiy is a killer down Abiy must go tanuma argu sangubbaa waraanni wali garagalaa jira sangubbaa manni hidhaa guutame mana qaraatii banaa jee ajaja dabarsee jira arraan tana manni hidhaa guutameeti mana qaraatiitti oromoo guuraa jira oromoon hundi dammeexee jira oromoon hundi sabboonaadha wel lassiigaa miliyoona 50 bakka itti hiitu gooheed guuri mana hidhatti hidhaan qoraasuma dhiiraati guuri mana hidhatti kana jechuudha kanaaf arraan tana khasaaraan guddoon Itoophiyaa irra dhufaa jirti Itoophiyaa khasaaraa diplomaasii irra gahee jira khasaaraan diinagdee irra gahee jira khasaaraan mindaan hin kafalamne already 7 kana gubbaan qabsoon finiinetti fufee jira jechuudha soo kanaaf oromootii ciniinnadha warri biyya alaa jirtanis hin jiru haa caaluun du'ee wanni nuti boonyee gallu hin jiru
akkanuma shilmiiti taana malee Haacaaluun du'e nuti wanni boonyee gallu hin jiru. Jawaar Maamman mana hidhaa keessa taa'ee nuti wanni gallee wanni jennu hin jiru. Qabsoon itti fufte jechuudha. Qabsoon itti fufti jabaadha. Kanumaan isinii dhaamuu dhufe saatalaayitii 2-3tu jira. Yoo gama maqaan isaa maali Kush Media fi Keelloonis saatalaayitii irra bahanii jiran. BBS fi Gadaa Newsni saatalaayitii irra jira. OMN saatalaayitii irra jira. Jabeessaa sagalee qilleensarratti irratti eegaa immoo qabsoo qeerroo tana bira dhaabbanna. Because khara satellite ni odeeffannoon guutuun isaanii dabraa jiru. Tabira waraanas khara danda'amu hundaan qabsoon teenya cimtee itti fufuu qabdi. Jajjabaadha ni injifanna ammaan booda arganii jiran. Oromoon akka isiin hadhooytee jirtu, akka isiin jinnooytee jirtu, akka nuti haasawoo social media qofan tahin baga nu argan. Ummanni gaafa ka isaanii hayyuun isaanii bakka takkatti hoggantoonni isaanii bakka takkatti jala rashane dilli sun jalaa dhume namni isaan akka silaa ijatti ni qabna jaan akka Asaamunoo Tsiggee sun gaafa irraa du'e ka silaa ija qaba jaamu Itoophiyaan guyyaa takkan cufamne laala Oromoo ifin tufatina biyyaan ala keessan tokkummaadhaan ciniinnattaniiti arraan tana qabsootan irraa aanu jirtan jechuudha. Jabaadhaa ni injifanna. Qabsoon akkanuma tooftaan tarsiimoon itti fuftana booda. Marataan achi taa'ee asitti isin hisaaja hin galleef addu hin beeku bare. He don't know nothing. Waa'ee addunyaa tana wanni galeef natti hin fakkaatu. Maraatuun kana caala hin jiru. So kana fayyaa argadha. Waa'ee gargaarsa wanni dura irra dubbadhe ajandaa eegala irratti waa'ee gargaarsa maatii Haacaaluu san karaa waldaa Maccaa Tuulamaatii waan godhame sanillee gargaara jabaadha gargaara OMN sanillee haa itti fufu gargaarsi maaliif jennaan maatiin gaazexeessota dila hidhamanii kuni ni gargaaramuu qaba. Saatalaayitiin taa'uu qaba. Injiinaroonni waan harra dalagan gargaaramuu qaban. Even warreen asirra taa'anii sa'aa 24 afaan Amaaraa afaan Oromoon wanni ja'an kafaluuf qabna. Arrasi enneen irra baatee ati dubbii takka sa'aa 2 xiinxaluudhaaf qarshii miliyoona si ganna kan jara keenya. Jarri keenya kun dalagaatii ja'anii haanuu dalaganii bira dhaabbachuu qabna jechuudha. Haa achirra nuu ta'anii uummanni filatamanii haanuu dalaganii sa'aa 24 itti haanuu muddanii ni kafallaaf jechuudha. So kanaafuu jabaadha warreen gargaarinis gargaara gama lamaaniin nuunu qabsoon keenyatti fufaa qoqqobbii waggaa 3 booda eegalee jira. Let us unite. Qabsoon teenya haa cimteetti fuftu warri biyya alaa jirtan jabaadha. Twitter campaign follow no godha anillee Twitter kiyyaan na jala deemaati follow no godha. Facebook qofaa miti karaa Twitter hashtag neeyne hashtag barreeffama guunnee oggaa nama taggoonu nama san barreessine amma Abiy must resign, Abiy must go, Abiy is a killer gize jetta waan qulfi hashtag irra godhaati sirriitti nu barreessa. Twitter keessan irra godha campaignin cimee itti fufa. Haacaaluun du'e nuti gallee rafnu. Jawaar Maamman mana hidhaa taa'ee Oromoon wahii bahuu qabna. Haga wahitti baanu haga Abiyootii fi sirna isaa kana hiddaan buqqaafnutti qabsoon teenyatti fufa.